نفسان فدي كلي سيرو أبو مواس فان شيء أول قصدي أبدي مختار تاني وما من ديمين وبولي سكين وقادر جيان جرا مال قول الأورغان يو المو كو يوتي نموني تركي كيسة جرتن نموني تركي كيسة جرتن سيران غافة تموني دندا مچان كن نگر غارا نبرا بدا نموني تركي كيسة جرتن مچان كان أنا قبسيسا amantii illee walitti buusuuf deema warri amantii kiristaanaa awwalee ofitti qabdanii yoo amantaa islaamaa arrabsuu barbaadan ofii keessanii gadi ba'aa arrabsaa isinirraa bareeda dhugaan isinitti himaa yoo amantaa islaamaa xiqqeessuu barbaadanii arrabsuu barbaadanii isin amantaa faallaa waan taataniif gadi ba'aa arrabsaa mucaan kun kaleessa waan inni isin bira dhufeef hin beektanu kaayyoon dhufeef hin beektanu isa afaan godhattanii warri isarraa falmaa jirtanu dhaabbadhaa obboleessa kooti yoo rabbi turkii nageessaan tokkoon anatu biyya duniyaarraa godaanaa tokkoon isatu godaanaa wallaahi wabillaahi beellaman qaba dhabiisaaf han deemuu dhiise beellama yaala koo hin xumuranneen turkiidha garuu aga rabbi waan haa kennutti jedheen eegaa jira yoo rabbi waan haa kenne yaalamuu bituun ta'in mucaa kana geggeessuuf han deema warabbal kaabaa hin dhiisuan kana baradhaa garaan na gubataan callisaa jira itti nawaaman kaa kunoo edha obboleessa keeti nurraa dhorgitamuun dhorgitu naan jedhan maal godheen dhorgaa akkam godheen dhorgaa isin caalan gubadhaaban isin caalan gubadhaan yeroo nabiyyiin keenya arraffaman xiqqaatan yeroo inni suuraan taane fidee nabiyyiidha jedhee arrabsu an takkaa biyya lafaarra jiraadhee nama nabi muhammadin alayhi salatu wasalam sadarkaa kana xiqqeessu hin argine an takkaa biyya lafaarra jiraadhee nama rabbiin akkas xiqqeesse argeen beeku waan maatii kanarraa ba'ee mucaan kun maatii kanarraa ba'ee akkasitti maatii akkas masjida keessaan baane irraa gadi ba'ee haadha isaa sana qabreetti hin yaanne haadha isaa arrabsiisaa abbaa isaa arrabsiisaa aman boorishaa amma viidiyoo yeroo hojjetu musammaa jedha yoo jallataa akkamiyyuu kamaal abdallaa iyyuu musammaa jedhee hojjete eenyu amad boorishaa jechuudha ilmi kamaal musammaa jedhee hojjete abbaan koo kaleessa diiniidhaaf wareegama kafalaa ture abbaan koo kan ijoolleen gaattiraa beektu muka ofiisaatii baarzaafii ofiisaatii baatee geessee gaattiraa keessatti kanan ofii kootii beeku jechuudha manni quraanaa nutti jigee jennaan ummanni maallaqa walitti qabuu jennaan masgida keessatti rabbiin sodaadhaa jedhe abbaan koo nayyaara dhala masgida keessa jira akka hadhaatti tarii viidiyoon kun waraabamtee jennaan ulamaa gaattiraa bira geessee jennaan dubbachuun jaraan mala yaadachuun jaraan mala manni quraanaa ijoolleen waliin qaraa jiran jechuudha manni quraanaa nutti dhimmisee jiguu jennaan manni quraanaa ijaaramu maallaqa walitti buusaa jennaan abbaan koo maal jedhe rakkoon qabu anatu ijaaraa rabbii sodaadhaa nam tokko harkatti qabinaa jedhe abbaan koo dhaggeeffadha anatu ofii kootii ijaaree jannata rabbirra barbaada rabbirra waan naajoomuu qaba jedhee qorqorroo bitee baarzaafii ofiisaatii ciree kan isaa jechuudha qorqorroo bitee wallaahi akka dhaabta yaadadha ol ba'ee anaaxite takkaa mana ijaaree hin beekula mana quraanaa sana ammoo ofii baarzaafii baatee nu baachisee geesse qorqorroo bitee qobaasaa kan soba hin qabne jechuudha abbaan koo mana quraanaa nutti ijaare na yaadadha ol ba'ee maslaaliidhaan ofiif rukutaa ture bismaana abbaan koo jechuudha harkatti qabinaa rabbii jedhaati yoo hiyyeessa ta'es mana quraanaa kana hin dadhabu mana koo diigeen ijaara akkuma jedhee waa daagal ji'a tokko keessa mana quraanaa nu baase abbaan koo mana quraanaa an keessatti qaraa ture abbaan kooti ijaare geessani namni koo yoo dhaqee amantaa barbaadetti galesi sumayyaa fakkeenyaaf amma obboleettii koo wannan isii jaalladhuuf takkaa sumayyaan amma guyyaa tokko gadi baatee warri kiristaanaa akkana amantiin kiristaanaa akkana abbootiin amantaa kiristaanaa akkana jettee beektii sumayyaa tasfaa'e kan islaama taate guyyaa tokko gadi baatee amantaa kiristaanaa utuu isin xiqqeessite anuu kabajan kennuuf sumayyaadha guyyaa tokko wal bira qabdee wal bira qabdee dubbattee akka ijoolleen islaamaa akka ijoolleen kiristaanaa islaama ta'an irratti hojjetti malee siin takkaa amantiin kiristaanaa akkana itti arrabsitee beekti
Akestar amantiin islaamaa kana fakkaata kiristaanaa kana fakkaata yesus kana fakkaata abaluu kana fakkaata jettee suma yaan dubbattee beekti kun eessaa ba'e fakkeenya maaliiti deemee akkasitti diinan islaamin nu kan xiqqeesse na waliin dhalatee obboleessummaa na himataa deemee akkasitti nabiyyiin kana fakkaatu jedhee rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam nabiyyiin kana fakkaatu rabbi kana fakkaata quraanni soba jedhee akkasitti mataana xiqqeesse maqaa haadhaaf abbaallee qabrii keessatti nyaate haadhaaf abbaa akkasitti biyya dinaarra jiraatanii gandaa kiraa deeman illee maqaa naannoo keessatti bar namni ofii qofan jiraatu anamma yeroo waa balleessuudha jedhee nama rabsuudha jedhee wanni afaan na qabu maali wallaahi rabbii koon na argamiti ummata naannooti takkaa waa godheen beeku an ummata naannoon irraa na dhadheeti